Darbe duudila keenya jirra naganda kan jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN hoduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaa Muhammad Fantalleetiin. Jillee dhummugatti sochiin geejjibaa dhoorgamee ture bakkatti deebi'us qabata waraana bilisummaa Oromoof dahoo taatan jedhuun hawaasa nagaa hidhuu fi dararuun akka eegale jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Hawaasa Oromoo Walloorraa meeshaa hiikuuf mootummaan dhiibbaa taasisaa jiraachuus jiraattonni ibsanii jiru. Gabaasa qindaa'ee Na'imaa Umarti dubbise. Haleellaa humnoonni shoorarkeessitoota faannoo raawwachaa turaniin booda hawaasni Oromoo Walloo gurmuu shoorarkeessitootaa fi roorroo ofirraa qolachuun dirreetti ba'uun lafa qabiyyeen aanichaa humnoota kanaan qabame harkatti deebifatee turee jiru. Jiraattonni gurmuu shoorarkeessitootaa fi milishaa Amaaraa haleellicha raawwatan irrattis tarkaanfii ofirraa qolachuu hawaasni Walloo fudhataniin miidhaan gama lamaaniinuu dhaqqabuusaa maddeen wabeeffachuun gabaasaa turree jirra. Ofirraa qolachuu hawaasichaatti mootummaan naannoo Amaaraa gammadaa waan hin taaneef labsii hidhannoo dhoorguu fi sochii geejjibaa ugguruu baasee ture. Guyyaa har'aa labsicha keessaa sochiin geejjibaa bakkatti deebi'us hawaasni hidhannoo aadaa taasifate kun akka hiikkatuuf maqaa sobaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo joo itti moggaasuun hawaasa Oromoo hidhaatti guuranii harka kennachiisuuf sochiin eegalamee jiraattonni qawween aadaa keenyaa kan jaan jiraattonni aanichaa diinaqeetti nutti dhufe ofirraa waan qolanneef maqaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo joo nuuf moggaasanii nu hidhuuf yaaluun mataan isaatu roorroo kan biraatii jiru. Matuma shaneen ta'in kanaan isintu shane jedhin. Ni qote bulaadhaa gartee warra mana ofiidhaa ulaa ofii eeggatuu jedhin isaan. Kanaafuu yaada addaa yaada hin taane yaada fudhatama hin qabne irratti oofaa jiran uummata irratti. Uummatni lubbuu keenya baafanne malee nuyi nama tokko daaruu fi gartee nama barbaannee deemnee nama gartee qeessatti najjeefne qe'ee keenya ulaa keenya eeggannee ofiin nama hin barbaanne. Namticha nu barbaade immoo lubbuu keenya baasuu deemu kan akkamiin laallaa? Aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti gama ummataatiin kan lolicha qolachuuf bobba'ee loles kan aarsaa lubbuuf miidhama qaamaa kaffalee qonnaan bulaa fi hawaasa nagaati malee qaamni leenjii addaa qabuu fi siyaasaaf lola gaggeessee tokkollee akka hin turin kan himan maddi keenya kun maqaa sobaa kun qabata ittiin nu cabsan isa haaraadhaa jiru. Bulchiinsi aanaa Jillee Dhummuugaa dhimma sobaa kanaan hawaasa dararuunsaa isaan mufachiisuu kan himatan jiraattonni bulchaan aanichaa obbo Ahmad Muhammad Abdallaa komii kana keessatti irra deddeebiin hawaasaan komatamee jira. Haleellaa guyyoota muraasaan dura shoorarkeessitoonni faannoo godina saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa irratti bananiin lubbuun namoota nagaa 19 ta'anii dabruu fi namoonni 30 ol madaa'u gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan bilxiginnaa qabata waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhumaaf balleessuu jedhuun waraana isaa kutaalee Oromiyaa hunda keessa raabsuun ajjeechaa hidhaa fi qabeenya uummata Oromoo barbadeessuu cimseetti dhufee jiraachuu jiraattonni himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat gandam gamoo Jibaat keessatti guyyaa sadii dura waraana bilxiginnaa mana uummataa nagayaa hedduu ibiddaan barbadeessuun qabeenya uummataa saamaa turuu maddeen ibsanii jiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti manneen gubatan keessaa kan maqaan adda bahe mana obbo Biraanuu Nagaasaa yoo ta'u obbo Biraanuun siyaasa keessaa qooda qabaatanii osoo hin taane ilma keetiitu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun mana isaanii qabeenya guutuu waliin gubanii jedhu. Jiraattonni manaa fi qabeenya isaanii jalaa gubate wayitii gannaa kanaa waan keessa jiraatan dhabuun haala rakkisaa keessatti argamuu odeeffanneerra. Oromoota Walloo duulli duguggaa sanyii diinan irratti gaggeeffamaa jiruuf deeggarsi taasifamuu akka qabu qeerroon Oromiyaa OMN dubbisee dubbatan. Haleellaa tibbana gareen shororkeessaa faannoo fi dhalattoonni naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugatti hawaasa nagaa irratti gaggeessaniin namoonni nagaa hedduun dhumuu fi madaa'uu kan yaadachiisan qeerroowwan kunneen yeroo ammaa maatiin namoota wareegamanii fi madaa'anii akkasuma daa'immanii fi dubartoonni baay'een rakkachaa jiraachuu odeeffannoo qabaachuu himan. Kanaaf hawaasa miidhama hamaa keessummeessaa jiru kanaaf deeggarsi taasifamuu fi akka qabu dhaamanii jiru. Oromoonni Walloo diina isaa keessa jiraachaa bara dhufaa dabraa qabsoo finiintuu gaggeessuun mirga isaaniif falmate diina ofirraa qolachaa jira kan jedhan qeerroowwan baha Oromiyaa uummanni Oromoo alaa keessaa sagalee tahee fi bira dhaabbachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Gabaasni kan Na'imaa Umarti. Dhalataa Oromoo kan ta'an ogeessi niwuroosaayikitiristii Profeesar Yoonas Gadaa badhaasaa Alzheimer Award kan bara faranjoota 2022 injifatanii jiru. Barruun dhukkuboota Alzheimer jedhamu kan sadarkaa idil addunyaatti qophaa'u hojii qorannoo fi qo'annoo waggaa
Alzheimerii yookaan dhibee irraanfachuu irratti qorannoon Profeesar Yoonas Gadaa dhiheessan olaanaa ta'uun injifataa badhaasichaatanii jiru. Qo'annichaa Dr. Janiinaa Keel Roosh waliin ta'uun kan qopheessan Profeesar Yoonas Gadaa digrii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee meedisiniin kan eebbifaman yoo ta'u waggoota 25 Ameerikaatti tajaajilaa turanii jiru. Yuunivarsiitii Arizoonaa irraas gulantaa Profeesarummaa argachuun ibsamee jira. Qorattoota qo'annoo filatameef badhaasni meedaaliyaa meetii fi doolaara 7,000 akka kennamu himamee jira. Sirni badhaasaa kunis hagayya keessa ni gaggeeffama jedhamee eegama. Itoophiyaan lammiilee biyya alaa haala adda addaatiin Itoophiyaa keessa jiran akka galmaa'an gaafatte. Lammiileen biyya alaa kunneen guyyoota kaa'aman keessatti yoo galmoofne ta'e tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Lammiileen biyya biraa haala adda addaatiin Itoophiyaa seenuun biyya keessa socho'an akka galmaa'aniif guyyaa murtaa'eeramu. Murtee guyyaa kanaatis kan dabarsee tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Riippaabilikam Dimokiraatawaa Federaala Itoophiyaati. Lammiileen biyya alaa sanadoota yeroo irra dabre qaban yookaan kanneen homaa hin qabne Finfinnee fi magaalota naannoo isii keessatti argaman hundi akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 11/25 bara 2014tti bakkeewwan jedhamanitti dhihaachuun akka galmaa'aniif akeekkachiiseera. Dhaabbatichi ibsa fuula feesbuukii isaa irratti kibxata adoolessa 12 bara 2022 baaseen. Beeksifni kunis lammiileen biyya biraa viizaa adda addaatiin Itoophiyaa seenuun yeroon viizaa isaanii darbe kan hayyamni jireenya isaanii irra dabre kanneen viizaa ta'ee hayyama jireenyaa hin qabne akka ilaallatu ibseera. Lammiileen biyya alaa kunneen guyyoota kaa'aman keessatti yoo hin galmoofne ta'e tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Beeksifni lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa soso'an akka galmaa'aniif bahe kunis namoota tajaajila baqattoota fi kolagaltummaatiin akka baqataatti galmaa'an yookaan kanneen beekamtii baqattummaa argachuun hayyamaan yookaan hayyama malee baqattummaan magaalattii Finfinnee fi magaalota naannoo isii keessatti argaman kan ilaallatu ta'uu ibsi kun ni addeessa. Kanaafuu sanada eeyyama isaanii agarsiisuun kan akka paaspoortii, hayyama jireenyaa, waraqaa eenyummaa baqattummaa yookaan sanada ragaa galmee baqattummaa, sanadoota imalaa fi kanneen imalaa wal qabatan kan biraa qabachuun qaamaan dhiyaatanii akka galmaa'aniif gaafateera. Ibsi kun dabaluunis iddoowwanii fi magaalota lammiileen biyya biraa kunneen tajaajila galmee kanatti argachuu danda'anis tarreesseera. Haaluma kanaanis kanneen magaalaa Finfinnee keessatti argaman waajjiraalee galmee sanadaawwan aanaa hundaa fi waajjira damee tajaajila lammummaa fi immigireeshinii piyaasatti argamutti galmaa'uu akka danda'an ibseera. Lammiilee biyya biraa magaalota godinaalee adda addaa naannoo Finfinneetti argaman keessa jiraniif ammoo waajjiraalee galmee ragaalee bu'uura murteessoo magaalaa Duukam, Galaan Lagaxaafoo, Sulultaa, Burraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa fi Biishooftutti galmaa'an jedha. Akkasumas qaamolee lammiilee biyya biraa mindeessuun hojjechiisan kanneen mana isaanii kireessanii fi yookaan kan dahoo kennuuf hin jiraachisan hundi guyyaa kaa'aman keessatti galmaa'uu isaaniitiif ragaa fudhachuu isaanii akka mirkaneessan gaafatamanii jiru. Egaa daawwattoota OMN oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa qophiiwwan OMN hafan itti fufuu yeroo gaarii qabadha.